Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyo ijoollee tawaadha. Hundumti keessan bakka lafa jirtanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana kan waliin ilaallu viidiyoowwan hedduu walitti sassaabee walitti qabee isin barsiise isin gorsa kan jedhee qabadhee dhiyaadheetu jira. Raajonni sobduun haaraan kaka'aa jiru. Akkasumallee raajonni sobduun haaraan ka'aa jiran kun safuu wallaalaniitu jiru jechuudha. Akkuma macaafni qulqulluun jedhu raajota sobduurraa of eegaa akkuma jedhu raajonni sobduun ka'an kun egaati safuu wallaalaati kan isaan jiran. Maaltu raawwatamaa jira yeroo ammaa kana keessatti wantoota jibbisiisaa hawaasa fuulduratti waan hin taane dhaloota haaraa dhufaa jiru kana waan gaarii hin taane kan barsiisan ka'aa waan jiraniif gaggeeffamni isaanii hafuura hamaa irratti kan hundaa'e waan jiraniif isaan irraa akka of eeggataniifidha. Isa kana immoo viidiyoodhaan ragaa godhachuudhaan kan nuti ilaallu jechuudha. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti yoo hordoftan waa hedduu hubattu, waa hedduu argitu, waa hedduu barachuu dandeessu waan ta'eef iyyuu kallattiidhumaan gara sagantaa har'aa qophoofnetti waliin dabrinee ilaalla. Raajonni sobduun yeroo addunyaa kanatti dhufan Iyesuus Kiristoosiin Yesuus jechaa turani. Yesuus fi Iyesuus Kiristoos garaagarummaa qaba. Amma immoo inni hafee Yeessoo jechaa jiru jechuudha. Yeessoo jechaa jiru. Yeessoo jechuun hiikni isaa maal akka ta'e hin beeku. Hiika isaa warri isinii gale yoo jiraate koomentii jalatti naa barreessitu jechuudha. Mee viidiyoo kana ilaallee walitti deebina. Namni 81 Yeessoo Kiristoos dhugeeffatee jira. Nami 26 haraaraan deebi'ee jira. Walumaa galatti nami 107 mootummaa waaqaa daramee jira. Akkuma dhageessanii kaan isaanii Yeessoo dhugeeffatanii jiraniiru. Kaan isaanii immoo araaraan deemaniiru. Eessa akka isaan deeman hin barre hin ibsine. Walumaa galatti nama 128 kan ta'an immoo mootummaa Waaqayyoo galanii jiru jedhee kaayetu jira jechuudha. Akkuma amma argitan kana. Egaa mootummaa Waaqayyoo akkanumatti salphaadhumatti wanta galamu miti. Egaa raajonni amma haaraa ka'aa jiran kun immoo surmayyuu namni kallattumaan akka waan mootummaa Waaqayyootti galuu danda'utti kaa'aati yookiin amma waan mootummaa Waaqayyoo keessa jiraachaa jirutti akkasitti fakkeessanii uummata kan gowwoomsaa jiran. Uummata kana argitaniitu jalqaba daa'imman mandara keessa walitti sassaabuudhaan miseensa ammanaa qabna jechuudhaan egaa alarraa gargaarsa akka isaanii dhufuuf jecha wantoota garaagaraatti kan isaan raawwatanii namoota hedduu karaarraa qabaati kan jiran. Kanaafuu mee sirriitti wanta ta'aa jiru kana waan ta'aa jiru kana sirriitti ilaaluun hubachuun itti xiinxalanii yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Maal kana qofa waa'ee kana utoo jajaa jirru wantoonni haaraan yerootti guyyaadhaa guyyaatti mul'achaa jiru. Mee tokko tokkoon laala. Egaa yaa obboloota ko warri Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keessanii godhatanii amanuu barbaadan kottaa isiniif hin kadhannaa. Warri gaaffii gaafachuu barbaadan kottaa nu bira. Viidiyoo kana akka ilaaltan kan isin affeere sababa guddaa hin qaba jechuudha. Warri Yesuus Kiristoositti amanuu barbaadan fayyisaa lubbuu keessanii godhatanii fudhachuu barbaadan kottaa isinii kadhannaadha. Kottaa isinii kadhannaadha. Yeroo tokko dhugaa waan nama kofalchiisu argan jechuudha addunyaa kanarratti. Innaa kaleessa maal jechaa turanii raajonni sobduuni qulqulloonni nuuf hin kadhatanii qulqulloonni araarsuu hin danda'anii ergamoonni kadhannaa namoota gara Waaqayyootti dhiyeessuu hin danda'anidha. Amma bakka ergamootaa obbuusanii kan isaanii hin barbaachisu kan keenyatu caalaa annutu isinii kadhataa jechaa jiran. Argitanii dubbiin akkamitti garagalchuudhaan akka dhuftu jechuudha. Kan isaan jechaa jiran ergamoonni nu kadhachuu hin danda'an, qulqulloonni nu araarsuu hin danda'an, nu kadhachuu hin danda'an cufanii qabxii afurii tuqaadhaan cufanii. Isaan immoo eenyu ta'aniitidha kan namootaa kadhachuu danda'an. Ergamoonni qulqulloonni warri Waaqayyoo irraati kennaa guddaa qaban, warri Waaqayyoo isaan qulqulleesse, warri Waaqayyoo isaan filate nuuf hin kadhatanidha. Isaan eenyutu isaan filateef kan isaan namaa kadhachuu danda'an. Eenyutu adda isaan baafateef Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 33 gaafa dubbisatan.
erga waaqayyoon akka waan isaan cubbuun qabneetti isaan filate isaan qulqulleesse qulqulloota eenyu tadheessuu danda'a argitanii dabalata immoo jechuudha qabxii tokko kaasnee ilaalla macaafa qulqulluu keessaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irratti yeroo olichi mallattoos torbaffaa banetti immoo bantii waaqaa keessatti akka walakkaa isaatiidhaaf gaabbitu ture erga jedhee kana booddee ergamoota torba warra fuula waaqayyo dura dhaabbatan nan arge isaaniif malakanni torbanii kennameefi ergamaan waaqayyo kan biraa tokkos qodaa ixaanni itti aarsan isa warqee irraa hojjetame baatee dhufe iddoo aarsaa dhaabbate iddoo aarsaa warqee irraa hojjetame isa teessicha fuula duraa sana irratti kadhata warra waaqayyoodhaaf qulqullaa'anii hunduma wajjin akka inni dhiyeessuuf ixaanni baay'een ergamichatti ni laatame erga jedhee booda aarri ixaanichaas kadhata warra waaqayyoodhaaf qulqullaa'anii wajjin harka ergamaa sana keessaa gara fuula waaqayyootti ol ka'ee jedhee egaa argitanii ergamoonni waaqayyoo aara ixaanaa wajjin kadhannaa warra waaqayyoodhaaf adda baafamanii warra qulqullaa'anii akka gara waaqayyootti ol geessan akka waaqayyoo biraan gahuu danda'an ergamoonni akka namaaf kadhachuu danda'an kaa'ee jira ergamoonni namaaf kadhatu taanaan qulqulluunis kadhachuu ni danda'an isaan immoo kadhannaa qulqullootaa kanatti namannu qulqulloonni ergamoonni namaa kadhachuu hin danda'an nama araarsuu hin danda'an jedhanii erga cufanii boode koottaa warri Yesuus Kiristoositti amanuu barbaadan siniif kadhannaa eenyudha isaan eenyu isaaniiti kanaaf egaa raajota sobduu warri jedhaman kanaafidha jechuudha addaan baafadhaa ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa afur irraa kaasnee gaafa dubbisnu lakkoofsa tokko irratti afurota hundumaa namanina qoraa ilaalaa jedha kanaafidha qorree ilaaluun kan barbaachisu jechuudha kan waaqayyo jedhu kan wangeelli jedhu tuffatanii yaada mataa isaanii ofii isaanii fuudhanii warra odeessan irraati akka nuti of eeggachuu dandeenyuuf akka nuti of eeggannoo guddaa gochuu qabnuufi macaafni qulqulluun nutti dubbataa jechuudha kanaan wal qabsiisee waa tokko isiniin jedheetti nan gara viidiyootti aanutti isin dabarsa jechuudha akkuma raajonni sobduun saba sana gidduu turan akkasuma barsiisonni sobduu sin gidduu ni jiraatu isaan warra otoo irratti hin beekamin barsiisaa amanamaa irraa kaachisee nama balleessu fidanii gooftaa isaanii isaan fureeyyuu gananii ofii isaan irratti badiinsa fidanidha namoonni baay'eenis gadhiisatti jiraachuu isaanii kana duukaa ni bu'u sababii isaaniitiif karaa dhugaa sun maqaa gadhee ni argata erga jedhee sassata isaaniitiin immoo dubbii mataa isaanii keessaa fuudhanii odeessaniin sinirraa nyaatu jedhee kaa jechuudha erga Phexros lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa kaasanii gaafa dubbisan jechuudha dubbii mataa isaanii keessaa fuudhanii odeessaniin maal godhu sinirraa nyaatu jedhee kaayitu jira jechuudha kanaafu of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha seera macaafa qulqulluu warri cabsanii deeman ergamoonni qulqulloonni nuun kadhatan jedhanii ofii isaanii immoo sinii kadhanna warra jedhan seera macaafa qulqulluu kan hin eegne dubartoota gara waltajjiitti baatanii wangeelli qulqulluun dubartiin hin barsiisiin isa jedhe irra cabsanii darbanii kan abboome warra cabsan akkasumallee macaafa keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 5 irratti dubartiin uffata dhiiraan uffatin dhiirri uffata dubartiin uffatin kanarra darbanii ni raawwatu taanaan isaan kan abaaramanidha jedhee macaafa qulqulluu irratti kan barreeffame cabsanii warra abaaraman erga macaafni qulqulluun isaan abaaree warri kun warra abaaramanidha waan ta'eef warra akkanarraati of eeggachuun barbaachisaadha osoo kana raanyuu kan biraa immoo kan kana caalu hedduutu jira mee waliin ilaalla በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዴ አመንታ ማሊቲ ኩን አርግተኒቱ ምቲ ቪዲዮ kan dhugaa dubbachuuf amantaan kun kan maaliiti amantaan akka kana gochaan akka kana kan keessatti raawwatamu dhuguma kun seera macaafa qulqulluu keessatti kan barreeffameen kan gaggeeffamaa jiranidha abbootiin keenya daandii kanarra deemanii namoota barsiisaa turanii macaafni qulqulluun kana ajaja kunisti amantaa maaliiti amantaan umti kun akka kana kun amantaa maali akkati akka danna baasti nan barbaada dhugaa dubbachuudhaaf bara keenya keessatti wanti nuti gurraan dhagaa jirru wanti nuti jaan argaa jirru macaafni qulqulluun bara dhumaatti ni dhufu jedhee kan dubbate hundi raawwatamaa jira maalidha biyya jettanii yaaddamee kan meesti wanta akkana nama godhu wanta akkasitti nama gangalchuu hafuura akkamiiti hafuura qulqulluudha hafuura qulqulluun akkana nama godhu yoo jettan ragaa macaafa qulqulluu fidan amantaadha yoo jettan immoo amantaan kun kan maaliiti maal irratti bu'uureffame dhaloota immoo maal barsiisa nama baay'eetu jira bara dhukkubsataa baay'een jiraachuu danda'a baras keessa gaafa akkasitti koranii wal caccabsanii walirraan bu'an haara waaqayyo namaa oolchu kan akkana maaltu raawwatamaa jira
Ara maal kana qofadha. Ishi kuni warra biyya lafaati jennamoo warra amantaa qaban jennani. Mee maal jettu meesha? Warra amantaa qaban moo warra biyya lafaati jedha. Warra amantaa hin qabne jenna. Gantoota jennamoo amantoota jenna kanaan miti. Warra akkanaa kanaa mee maal jennani? Mee akka macaafa qulqulluu irratti mee hundumti keessa mee amantaa kam keessa iyyuu kan jirtan? Mee itti dhaabbadhaati yaada akkaataa amantaa keessaniiti. Seera ittiin bultan warri macaafa qulqulluudhaan gaggeeffamtan macaafa qulqulluu irratti hundaa'uudhaan warri kaanis immoo waanuma irratti ittiin bultan irratti hundaa'uudhaan gaafa tilmaamtan warra akkanaatiin maal laa jennuun koomentii jalatti akkanaa barreessitan hin barbaadu. Garuu warra amantaa Pirotestaantii hordofan keessaa warra kanaan paastariin tokko akkana jedhee isaan waama. አውሮብናል በጌት እያሉ ክልፍሪ እኮ አለማፈርሽ ተቀምጠሽ ቅምጦነሽ አለን ጌታ አከብረኝ ምናምን ነውረኛ ማፈሪያ ድፍረትሽ ደግሞ እየዘመርሽ አክታረጋለሽ ሪያክት ታረጋለሽ ጌታ ለካ እንዲህ ነው ምናምን ወይ Aku bakal kan gattufani disini. Argitan? Kanaaf hundi keessa meesti yaada kenna garamitti deemaa jirti addunyaan. Amantaarraa gara amanuu dhiisutti moo amanuu dhiisurraa gara amantaatti deemaa jirti. Kam akka deemeesti akkamitti ilaaltessen. Kaleessa warras keessa turtan. Seenuuf immoo warri karoora qabdan karaarra jirtan. Wanticha nan qulqulleeffadha jettaniis immoo yaada keessa kan qabdanii jirtan. Mee maal jettanii yaaddan mee warra akkanaati. Kuni waan sirriitti itti yaadanii addaan baafachuun nama barbaachisuudha. Amantaa kana keessa warra jirtanis ortodoksii keessa warra jirtan amantaa biraas keessa warra jirtanis asii baatanii achi deemas kan jirtan achiis immoo garatti dhufuuf kan yaada qabdan qilleensa irrattis immoo lachuu kan annee hin jiru jettanii yaaddan mee maal jettan garamitti yaadaa jirtu. Addaan baafachuun barbaachisaadha waan ta'eef. Qoranii ilaaluun barbaachisaadha waan ta'eef. Kanaaf egaa wantoota akkanaarraa ergaan viidiyoo keenyaarraa wantoota akka kanaa kan raawwatan warra akkanaarraa akka of eeggattan. Kun hafuurri hamaan kan keessa bule gochoota hafuura hamaatiin akka gaggeeffamaa jiran addunyaa kanarratti dhaloota haaraa jenereeshinii haaraa karaarraa maqsuudhaaf balleessuudhaaf warra itti yaadamanii ergamsa diinatiin ka'an ta'uu isaanii beekuudhaan warra akkanaarraa bilisa bahuudhaaf amantaadhaan cimanii dhaabbachuu soomii kadhannaadhaan murtaa'uun gaabbii galuudhaan qalbii ofii jijjiirratanii gara waaqayyootti deebi'uun akka nama baasuu danda'u qofa daandii waaqayyoo qabachuudhaan warra akkanaarraa addaan bu'u qofti akka nama milkeessu beektanii warreen isaan duukaa bu'aa turtan bu'uudhaafis warri karaarra jirtan ofii eeggannoo akka gootanii. Kanaaf egaa inni kiristaanaa keenya macaafni qulqulluun keenya waan akkanaa ni balaaleffata kanaaf nutis ni balaaleffata. Qophii keenyaarraa waa iddoo akka barattan abdiin qaba. Viidiyoo itti aanu keessatti immoo kanneen kana caccaalan kan biroos ni ilaalla. Barumsa kan nuu kennuu danda'an viidiyoo biroos qabannee dhiyaanna. Hangasitti waan jaallattanii nu hordoftaniif galatoomaa guddaa ulfaadhaa. Viidiyoo biraadhaan hanga walitti deemnutti nagaan turaa.